Maashaallah har'allee safara akkam namatti tolu fi safara OA kana qabadheesni dhufee jira maaliif mana yoo bitatan safaraa fi akkasuma taa'umsa mana lafaa sallaalanii maaliif bitatan beektu laata safar inni caalaan filatamaan safara akka ta'e beektanii koota wajjumaan laallaa osoo viidiyoo addaan hin kutini bootaa wayii singeessaa koota mana haalaan tsiddatti jedhee fi mana hedduu namatti toltu ka gatiin isillee hin qaalofne ka wanti isaa hundi nama hin miine wajjin haa deemnu koota safara kana argartani safari kun akkam akka namatti tolu viidiyoo kana osoo hin cufin hanga xumuraa wajjumaan deemna isinillee na wajjin tura isinin jedha akkuma isin argitan kana kinu bajaaji keessa jirra kompistooni sana osoo gadi lakkisini qaxitaa akkuma isin argitan kana deemaa jira jechuudha maashaallah safarri kun safala hedduu namatti tolu fi safala bareedaa ta'e jechuudha koota asiin zoorra kinu argitani kompistooni osoo addaan hin kutin qaxitaa asiin zoorre jechuudha argitani safara hedduu namatti tolu kabitatan safaraa fi aqamaamaxii lafa saniiti yookiin taa'umsa lafa sanii jechuudha fi naannawa isaa san kabitatan jechuudha maashaallah hedduu namatti tola isinillee na wajjin tura isin jira viidiyoo kee kan subscribe like share godha na wajjin tura akkuma sanagitan kana online gibbi sanillee kinoo kana nu ka dhufni ammoo kinooti kan ambira dhaabadhu kana jechuudha akkuma sanagitan kana kinoo kan baname kana balballi gibbin isaa afoon bolokkeettidha akkuma sanagitan kana hedduu namatti tolti mana bareedduudha jechuudha mana har'aan tan itti galuu dandeettan jechuudha har'aan kana qophooftanii itti galuu dandeettanidha jechuudha kootame wajjumaan haaseenu isin jira nu wajjin tura isin jira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ashamar kafuun jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota zulaa emisho jira jirtu bakka jirtanii nagaaf kabajan keenya simbira jiraatu asumaan jechuudha namatti illee mul'isaa jira akkuma isin argitan kana nama mul'isaa jechuudha manni kun kaartaa pilaanidha safara isaallee safara isin argitanii 04 dha ispaaltii irraa waan baay'ee fagaatoo osoo hin taane dhihoodha jechuudha ispaaltiitti illee baay'ee dhihaata akkuma isin argitan kana naannoo teeleeti jechuudha asumaan na wajjin tura isin jedha akkuma isin argitan kana kinuuti viidiyoo nama mul'isaa isinitti illee asumaan kaameraamaanii kee isinitti illee hin mul'isa anillee viidiyoodhaan nama biraatiin mul'isaa jechuudha sababa saniif si wajjin illee baay'ee hinaasofne qaxita magara gibbi seenna jechuudha akkuma isin argitan kana lafti kuni kaarii 250 irra taa'ee jira jechuudha manni akkam jira gibbiin ammoo akkam jira ka jedhu koottaa wajjumaan laala isin jira jalqaba irratti boombaa qaba jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallaadha gibbiin baay'ee bal'aadha akkuma isin argitan kana kinooti qoxaarii ofirraa qaba jechuudha gibbii baay'ee bal'aa ta'e filafitin isaa bolokkeettidha kaarii 250 irra taa'eera jechuudha akkuma isin argitan kana lafti bal'aatu jira jechuudha mana akkaataa barbaadanii fi staalii barbaadan irra ijaaruu dandeettan jechuudha akkaataa barbaadanitti har'aan tanallee kan itti galuu dandeettan jechuudha inni kun shintibeetidha jechuudha shintibeetii bareedduu qaba jechuudha akkuma isin argitan kana shintibeeta bareedaadha jechuudha kabira qotuun kan nama barbaachisne qaba jechuudha namoonni barbaadanii namoonni hajamtan mana kana keessa na dubbisaa isin jedha namoota hedduutu irra jira akkuma isin argitan kana nama hedduu laalchisne irra nama hedduu irra jira abbaan carraa habitamu abbaan riskii yookaan jechuudha abbaan riskii habitatu namoonni bitachuu barbaadan koottaa bitadhaa isin jedha mana bootaa bareedaa jiruu fi akkasuma mana har'aan kan itti galuu dandeettanidha jechuudha manni ofirraa qabu duubni isaa jechuudha yookaan duubni isaa jechuudha duubni mana sanii akka isin argitan kana jira jechuudha hindu kanaya akkuma isin argitan kana baay'ee dukkanaya maaliif jennaaniin silkiilleen akkasitti nu hin dhufu sa'aatiilleen xiqqoo sa'aatii deemeerra jechuudha akkuma isin argitan kana manni duubni isaallee akka isin argitan kana jira kinooti keessi isaa kinoo akkana jira jechuudha keessi isaallee maashaallah kun saalona isaati jechuudha saalona isaati jechuudha inni kuni saalona tokkoo fi gaadaa saalonii gaadaa lama mana hirribaati fi mana hiqaallee qaba jechuudha akkuma isin argitan kana kaameraamaaniin kiyya silkina kenna jennaan ofii kiyya waraabuutti tare jechuudha kan isiniif waraabaa jiru inni kun saalona jechuudha qalamii isaallee uummata akka wanti dibsiisan hin jiru har'aan tan itti oseenuu dandeettanii qalamii garaa keessaallee nusuudha kan alaarraallee nusuudha mana har'aan kan itti galuu dandeettanidha osoo isa keessa taa'a mana barbaadan ijaarachuu dandeettanii ijaarachuu dandeettanii mana diigamuu miti mana bareedduudha inni kun akkuma argitan kana hiqaabeetidha jechuudha kan isin mul'isaa jiru kun hiqaabeetidha akkuma isin argitan kana saalona isin mul'ise hiqaabeeti isin mul'isaa jechuudha yookiin kan akka kichiniitti fayyadamuu dandeettan isin mul'isaa akkuma isin argitan kana bal'aadha isa keessa baanee mana hirribaa haa deemnu koottaa wajjumaan isin jedha inni kinooti asiin mana hirribaati isin geessira manni hirribaa kuni dirisiingii qabate akkasuma akkuma isin argitanii dirisiingii qabate algaa meetirka 50 guddaa ta'e qabate jechuudha kinooti algaa meetirka 50 guddaa ta'e iyyuu garas jira fagoo achi jira jechuudha walumaa galatti algaa qabate qumsaaxinii qabate dirisiingii qabate bootaa guddaadha jechuudha manni hirribaa guddaadha jechuudha akka barbaadanii isiniif gaha akkana fakkaata jechuudha algaan baay'ee fagaatee jira iyyuu jechuudha
mana deettuun itti dahu kaateertu jechuudha mana saniif agoobarra godhaniiru ni alga akkana fakkaataa saalooniin kinooti sinin jedha saalooniin illee bal'aadha soofaa majlisa qabanii majlisa hedduu guddaa ta'e qabatee fi akkasuma inni kun mana hirribaati kun kushiinaadha jechuudha akkuma san argartaan kana kushiinaa garaan isaa keessillee kinooti kadhoqee irraa dalagame yoo barbaadan isin kabira ijaarachuu dandeettani barbaadan yeroodhaaf kana fayyadamuu dandeettani walumaa galatti jechuudha manni kinoo akkana fakkaataa asirraa gadi kaastanii kinooti kushiinaa kanaan wal qabsiistan isarraa kaastanii hanga dakasiititti mana barbaadan ijaarachuu dandeettan jechuudha anillee nama biraatiin mul'isaa jira jechuudha warrootuma hordoftoota akka kiyyaa kanatti hordoftoota keessan na hordofan keessan itti mul'isaa jira jechuudha akkasuma kaameraamaaniin kee ammoo viidiyoo waraabaa jechuudha manni keenyarraa akkana fakkaataa namoonni jaalatanii namoonni barbaadan koottaa keessan dubbisaa sinin jedha akkasuma manni gatii kanaa gadi illee akkuma jiru gatii kanaa ol illee jira jechuudha inni guddaan jechuudha humna keessan jechuudha yookaan hangam qaba hangamiin bitachuu danda'a jettanii jalqaba tilmaamtanii ergasii booda keessa yoo na dubbistanii waan humna keessaniin wal qabatu siniif bituu ni dandeenya sinin jedha akkuma sin argitan kana humni keessa yoo hanganallee ga'e keessan na dubbisaa sinin jedha manni kun meeqa yoo jettanii manni kun miliyoona 3 jechuudha manni amma isin mul'isaa kun miliyoona 3 jechuudha dirdirii qabaa jettanii hangana jedhanii irraa hin beeku kan itti dhiyaatanii waan irraa walii buutan hin beeku miliyoona 3 gurguranaan jedhanii anaani akkana fakkaata isin jedha kaarii 250 irra taa'eera kaartaa pilaanidha namoonni bitachuu barbaadanii namoonni hajamtanii itti dhiyaadhaa isin jedha bishaan qabaa maabiraatii qabaa akkasuma kaarii 250 shintibeetii qabaa kushiinaa qabaa mana har'aan tan itti galuu dandeettan gaadaa saaloonii fi qabeetii qaba jechuudha ofirraadha akkasuma keessa isaa biqiltuun ka guutame jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallah hedduu namatti tola gibbii yoo erga seenanii urgaan gibbii haalaan nama simata sababni isaa biqiltuu garaagaraa waan babbareedaa waan qabuufi akkana fakkaata isin jedha safarri kun guutuun gaaddisa argitanii biqiltuu ofirraa qaba inni kun xeena addaamiidha maashaallah jedhee jira namoonni hajamtanii namoonni jaalattan keessa na dubbisaa mana barbaadan akkaataa barbaadanii kana dhiistanii isaan alatti mana haga barbaadanii ijaaruu dandeettan jechuudha sababni isaa lafti isaa kaaree 250 jechuun wanta nama lamaaf gahuu danda'u jechuudha gibbii nama lamaaf baqii ta'uu danda'udha jechuudha namoonni jaalatanii namoonni hajamtanii filannoon keessan zulaa emmishoo haa ta'u isinin jedha sinin jedhu kan miliyoona 3 gadi illee hin jira kasanii ol illee hin jira akkaataa humna keessaniiti safarri isaallee kinoo kana jechuudha kombolsoon isaarraa osoo hin bu'in kombolsoon isaarraa osoo hin bu'in qaxxitaa dhufee isinitti illee mul'iseera jechuudha kunniin ollaa isaati jechuudha akkuma isin argitan kana bolokkeettiin gamanaa kuni kan isaanii osoo hin taane kan nama biraati dhugaa dubbatanii bakka namatti dhiite bulu wayyaa jedhanii sanii dhugaa fi dhugaa qofa irratti hundoofnee hojjanna bolokkeettiin cinaa garanaa kan warra gurgurataa osoo hin taane kan warra kaaniti bolokkeettiin filafiiti kan warra gurgurataa jiruti cinaa kaan irratti ammoo muka malee bolokkeettii miti garaan keessaan bolokkeettiin garaa keessaa kun kinoo argitanii ka amma bira dhaabadheeru kun kan warra mana guddaa kanaati malee ka isaaniitii miti bolokkeettiin afoo jiru kun kan garanaa kun ka filafiitii kun ka warra gurgurataa jiruti walumaa galatti manni keenya har'a akkana fakkaata namoonni jaalattan keessan na dubbisa namoonni gatiin isaa nuqqaalee jettan kan gatiin isaa kanaa gadii fi kan kanaa olillee waan jiruuf keessan na dubbisaa sinin jedhaan nagaatti